hoggaa kudha afur umrii nama tokko hoggaa kudha afur jechuun waan qallaan miti hoggaa kudha afur akkam jirtu yaa Oromoo baga jiraatanaaf jiraadha viidiyoo kana sheer naa godhaa rabbii jecha viidiyoo kana sheer naa godhaa adraa Gabreeli viidiyoo kana sheer naa godhaa sheer copy link duwit naa godhaa rabbiin sin qabe sheer godhaa waaqa sodaatan sheer godhaa lubbuu namaati waan ta'eef lubbuu dhalattuu tanaati waan ta'eef sheer naa godhaa namoota baay'ee bira naa ga'u mucoon asirra argitan kun biree jedhamti biree dajanee jedhamti abbaan qabdu haadha malee hoggaa kudha afur gakraan jirratti hafte garuu haati ishee achis kaattu asis kaattu hoggaa kudha afuriif yaalchisaa turte waan dandeessuun bukkee dhaabbachaa turte amma garuu maatiin illee dadhabee waanuma ittiin kiniinii bitattullee hin qabdu jechuudha kanaafuu mucoon tuni dhaabbattee deemuu ni dandeechi ganama akkana taatee dhalanne galgala keessa itti dhufe galgala keessa waaqayyo sinaa bareechu kanaaf hundi keenyamee waan qabnurraa rabbi fayyaa nuu kenneera hojjetachaa jirra namni fayyaa qabnu immoo nama fayyaa hin qabnetti garaan jabaatinaati mee mucoo tana gargaara daraa waaqa ofiif jecha gargaara nama gargaaruun ofiif jecha waan ta'eef abbootiin qabeenyallee waa'ee mucoo tanaa akka ilaalanii ishee gargaara namoonni sagalee ta'uu dandeessanii sagalee ta'aa fi maal akkan jedhu bo'uun harkaa bade baay'ee nama mararti baay'ee nama gaddisiisti akkatti ishiin nama garaa nama nyaattu akkanumayyuu taate immoo abdiin kutanne abdii qabdi boru dhaabbadhee deema jettee abdii qabdi maaloo yaa Oromoo abdii ishee kana galmaan geenyaaf maaloo akkuma dhaabbattee deemtu ishee haa gargaaru waan qabdaniin bukkee dhaabbadha han sagalee ta'uu dandeessan sagalee kan maallaqa qabdan maallaqa han maallaqa kan qabne immoo rabbiin kadhaafi baay'ee garaa nama gayaatti baay'uma nama mararti maaloo viidiyoo kana sheer naa godha hundi waan baay'ee garaa nama nyaatu obboleettiin keenya kun akkuma ganniin sagalee ta'aafii jirtu tun mucayyoon waan irratti agartan tun waggaa 14 erga lukaan deemuu dhiiste kun immoo guyyaa keessa ishiitti kan dhufe jechuudha ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota ko nagaa keessanii ani nagaa kuuti galata waaqayyoo isinillee baga nagaa taatan baga jiraattan isinin jecha egaa hordoftoota kiyya warroonni chaanala kiyya faaraa taatan immoo subscribe gochuudhaan maamila keenya taa'ee warra taatanis galatoomaa ulfaadhaa egaa akkuma suuraa obboleettii keenya ganni biratti agartan kana viidiyoo isheetillee hin jira mucayyoo tanaa akkuma nama kamiyyuu mucayyoon tuni yaw nama duraan dalagatee jiraatudha waggaa 14f lukun ishee ejjechuu hin danda'u mucayyoon kun immoo yaw qarshii dhabdee maallaqa dhabdee kan ittiin ejjettee deemtu jechuudha adaraa keessan Oromoo ko waan dandeessanirraa waan waaqayyoo isin kennirraa birrii takka lama soo hin jenne warri hin dandeenye immoo sheerii godhaate nama danda'u biraan ga'a dhugaa rabbii namoota biyya keenya keessa jiran warra gurguddaa abbaan qabeenyaa hedduutu jira abbaan miiliyoonota abbaan biiliyoonota hedduutu jira garuu namoota akkanaa kana cinaa maaf dhaabbachuu didan maaliif dhaabbachuu didan dhugaa hedduutu akka nama gaddisiisa mucayyoon kun har'a abbaan qabdu haadha bichaadha haati wajjineen biyyee nyaattee jirti haati jechuudha haati ishee haati kun kaa nama ifattu homa fe'illee yoo ta'e si wajjin kuftee si wajjin cabdee sitti daarachuuftee sitti ormee keefitti malee si ifattu jechuudha oduu abbaayyuu ta'e abbaan nama ifata garuu haati ofii nama ifattu akkatti si fidde beekte akkatti cannaqamtee si fidde beekte waan ta'eef kanaaf obboloota koo adaraa keessanii isheen illee akkuma nama kamuu silaa har'a taphattee utaaltee burraaxxee deemti garuu mucayyoon tun irraa jaratti haftee jirti adaraa keessan mucayyoon tun akka isheen jettutti abdiillee hin kutanne dhaabbadhee tan deemaa akka namaatti dhaabbadhee nama hin deemu jettee of jabeessaa jirti jechuudha kana biratti Oromoon jabeessuu qabdan mucayyoo kana akka isheen jabaattee yoo jettani maallaqa yoo gargaarta mucayyoon tun yaaltamtee fayyuu dandeesse jechuudha ani waan keessa taasisabe keessa warrootuma qabeenya gurguddaa qaban kan abbaa fooqii abbaa maalii abbaa viillaa kan jedhan kun maal mata rakkattoota kanaa kana cinaa yoo hojjetan ijoollee akkanatti carraan isaanii ijoollee xixiqqoo kun akkatti nama ol dhufaa biqiltuu lafaa dhufaa jirtu tana yoo kunuunsan maal qaba har'a mucayyoon kun abbaan qabdu maal ta'a kanarra eenyuun quufadhaafu artistiidhaafu eenyudhaafu baasanii birrii biiliyoona meeqa kennan garuu ishee rakkattee ishee algaarra ciistu haadha beelofte abbaa beela yoo argani kana hunda garaan isaan rifatu maal isaaniin beekani artistoonni illee dhugaa rabbi dubbachuudhaaf osoo namni tokko waan biraa ta'e hedduudha kan isaan baasanii waan nama shallamuu waan akkasii kana hin danda'u garuu rakkattoota guyyaatti akka isaan gargaaran argin beeku artistoonni wanti jedhaman kunniin illee jechuudha abbaa qabeenyatti illee warroon qabeenya qabna jedhanii gara dhaadatan kun hundi isaaniitu viillaa qabu sooqii qabu maalii qabu kan jennu kuni
guyyaa takka rakkattoota ijoollee kanatti keessattuu ijoollee shamarran biyya Arabaatii galtee akkasitti miidhama guddaa keessa jirtu isaan takka gargaara argeen beeku. Rakkataa qaraarratti fi gargaaran argeen beeku. Abboota keenya akkasitti beel'anii dheebatan gargaara argeen beeku. Dhugaa rabbii jechuudha. Maali biyya keessa hin jiran akkamitti warra rakkate kana ijoollee rakkattee akkasitti abbaa faadha hin qabne kan akkamitti hin gargaarre. Mucayyoo kana har'a dhuu gargaaranii mucayyoon kun ejjettee deemtee nama baratee yookiin iddoo guddaa ga'ee biyyattii yaamsisu ta'uu dandeessi. Maaltu beeka waa Waaqayyo dhugaa Waaqayyo jechuudha. Ilma namaan beekanii bar kan fayyaa qabu nama meeqaf kennaa oolu kan fayyaa qabu nama meeqa shallamaa oolu guyyaatti jechuudha. Innaa kanaafi warri rakkatoota baay'inaan gargaaraa jiru warruma biyya alaati. Daasborootuma biyya alaati jechuudha. Warroota biyya gurguddattee fi ijoollee biyya Arabaati kan baay'inaan biyya keessatti warroota rakkatan gargaaraa jiru malee biyya keessa abbaa qabeenyaa meeqa kan jiru dhugaa rabbii abbaan qabeenyaa meeqa jechuudha. Garuu gaafa diggisiin tokko gaafa maaliin tokko eebbifamu birrii miliyoona baasee birrii kuma meeqa kuma dhibba meeqa baasee kan kennu isaan. Garuu gaafa rakkattoonni akkanatti karaa irratti cabanii hafanii karaa irratti ijoolleen qeerroo fi qarreen cabanii hafanii manatti yaalamuu dhabanii ijoollee baay'eedha. Maal mucaan tokko illee akkanumatti makii biratti bu'aa jira jechuudha. Mucaa sun illee qabalee yuunivarsiitii keessatti cidintee sababa sanii qaamni isaa madadee hojjechuu dide jechuudha. Birrii miliyoona meeqa gaafatan jechuudha. Inna hedduu waan nama gaddisiisu baay'ee waan nama gaddisiisu. Isa kana keessatti har'a yuunivarsiitii san keessattuu mucaa san illee gargaaruu danda'u. Mucayyoo kana biyya san keessatti gargaaranii namoota rakkatan kanaaf sagalee ta'anii gargaaranii bakka tokko guddoodhaan ga'uudha. Kan akkasitti rakkate kan hin gargaarre eenyu gargaaruuf deemu jedhi bara warri biyya keessa iyyuu nama dhibaa bara gisee rakkatan hunduyyuu jechuudha. Warruma biyya alaa kana malee warri biyya keessaa osoo abbaan qabeenyaa meeqa jiru namu abbaa qabeenyaa meeqa jiru rakkataa oolchuu hin danda'u. Maal isaa godha qabeenyi sun jala awwaalu moo gaafa isaan du'an jala awwaalu hedduu nama gaddisiisa dhugaa rabbii. Naa obboloota koo adaraa keessanii waan qabdaniin obboleettii keenya kana biree mucayyoo jedhamtu tana bira ejjedhaa. Dhugaa rabbii hedduu takka garaarama nyaatti kichuu tana odoo taphattee odoo nyaatteen quufin dhugaa rabbii akka tokko daazii taate jechuudha. Lukun ishee hin deemuu fi wannaadhaan oofamu jechuudha. Maashiniidhaan hin deemti. Mucayyoon kun immoo abdii isin kutannee odoo yaalamte mucayyoon kun fayyuu dandeessi jechuudha. Qorichaan deemaa jirti. Qorichaan jiraachaa jirti. Adaraa keessanii akkuma ganniin jettuuyyuu dhugaa rabbii baay'ee garaa nama nyaatti. Baay'ee dhugaa dhagana himuu hin danda'u. Namoonni wannoo ishii jala galtanii ilaaltanii tuutuu ishee jala galtanii ilaaluu dandeessan. Hedduu nama garaa nama nyaatti dhugaa Waaqayyoo jechuudha. Guyyaa keessa mucayyoo kana kan itti dhufe malee uumamaanii miti guyyaa keessa. Gargar itti dhufe guyyaa waggaa 14. Waggaa 14 jechuudha. Waggaa 14 jechuun umrii nama tokkooti jechuudha dhugaa rabbii. Innaa kanaaf obboleewwan kooyi waan qabdaniin bira ejjedhaa kan hin qabne kadhannaa keechaniin akkasuma immoo sheerii gochuudhaan namoota yoo sheerii godhaniin namoonni akka carraa ta'e gargaaranii nama lama sadii argachuu dandeessu. Mucayyoo kana kan abbaa qabeenyaa ta'e yookiin immoo mucayyoo kana dhuunfattuu fudhatee yaaluu jiraachuu danda'a jechuudha. Kanaaf adaraa keessanii sheerii waliif godhaa. Obboleettii keenya Waaqayyo si haa fayyisu. Waaqayyoon akkuma nama kanaatti akkuma ijoollee kanaatti Waaqayyo si fayyisee nama atillee taphatee akkanatti burraaqu Waaqayyo si haa taasisu. Dhugaa hedduu nama gaddisiisa. Maaliif osoo namni guyyaa keessa illee ta'e Waaqayyo hojii Waaqayyootidha. Kun immoo mucayyoon kun uumama osoo ta'e hojii Waaqayyootidha. Garuu immoo guyyaa keessa waan ta'eef mucayyoon kun fayyuu dandeessi dhugaa rabbi. Na hojii Waaqayyootii miti kun guyyaa keessa taate mucayyoon tun malee waan uumama ishiitiin dhalattee miti jechuudha. Kanaaf mucayyoon kun fayyuu dandeessi. Akkasuma namoonni gargaaran taanaan mucayyoon kun fulluun ishii akkuma namoota kaawwanii deemuu danda'a waan ta'eef abdiin kutinaati jabaadha.